Harka fuunee babaaruuf fayyaa jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii tiita keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin ka torbaaniin guyyaa cufisanii dhiyaatuun akkuma armaan dura abbootii gadaa jaarolee biyyaa hayyoota Oromoo barreessitoota namoota siyaasaa akkasumas qondaaltota mootummaa isanii dhiyeessa turre qophii tiita hardhaatiin qondaal mootummaa duraanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Afyaayii Mammarii Bakbu'oota ajaja waraana guddaa Abba Baduula Gammadaa yeroo lammeessoof keessummaa tiitolfadhee fide ture. Abba Baduula Gammadaa armaan dura deebii miidiyaaleen adda addaa yaamichi godhaniif illee warsun cufayyuu didee na waan na fudhatee biiroo isaan na yaame biiroo Dibooraatti intarviyuu ta'waan naa kenneef ulfaadhi galatoom jedha. Abba Baduula baga wargar guyyaa lammeessuuf. Baga wala garree galatoomi akka carraa ta'ee du'aatiin calqabiin Dibooraa Faawundeeshiniin yeroo dhaabbatu kitaabni yoo eebbifamu waa hundumtuu yeroo hojjetamu miidiyaan keessumattuu immoo akka gaazexeessasitti waan gargaarsa guddaa gooteef aduu saniin argamne kennaa kee har'asii kenna. Ulfaadhi galatoomi. Ayyame Abba Baduula kennaa lafnaa khayaarnaa kenna jira ulfaadhi galatoomii jedhaan gafgaafii dabarraa Abba Baduula waliin sa'aatii qabna keessatti wantoota jajjaboo warra jajjaboo qabannee itti keeyyannaa gaafumtanaan jalqabna. Abba Baduula bittottees 1990 gubbaatti opdiyoon hundeeffamtee adwaayitti dabalamtee waliin qabsaa'uuf murteessitanii barsuun tammoo ati warra hundeessu keessaa tokko namoota 37 jedhan yeroo baay'ee waan sun keessa wannedhe dhalooti opdiyoo eessa namni tokko deeraadha kaan ammoo addeedhaan itti Tigraay keessadhaan. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummatni Oromoo ta'anii hundeeffame Tigraay adeetitti yaa isa argamdee fixee booda sosochoon isaan tan jalqabe darraan gara Oromootti galuudhaaf Oromiyaa har'aatti galuudhaaf gargaarsaa fi daandii guddaa waan ta'eef achirraa jalqabe. Kanaaf akkuma beekamu dhaabni tokko hundaa'u iddoo barbaada. Yeroo barbaada. Taa'eet mari'ata. Sagantaa ofiit irratti dambii ofiit irratti gara makka deemuu qabu ilaala. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo hundaa'uudhaaf baatii 6 olutti fixe. Baatii 7 irratti yaa itti deemne. Mariin hin jira, tireeningiin hin jira, leenjiin waa hundaa fixuudhaaf bakka bilisaa nu barbaachisaa ture. Bakka diinni hin arganne bakka xiyyaarri rukunne. Kanaaf hookaa Sudaan deemuudha, hookaa Sumaalee deemuudha, hookaa immoo bakka dhiyoo biyya keessa bakkee bilisaa ta'etti. Tigraay yeroo sun bilistuu ta'e? Tigraay kaabaa bilisa ture. Adeet ga'uudhaaf bakka 3-4 jijjiirreetti dhuma irratti adeetitti yaa'ii keenya adeemsisne jechuudha. Kanaafuu opdiyoon dhalootisii Tigraay keessaa jechuudha. Dansa. Opdiyoon wanni isiin dhaabatteef iyyuu Tigreetti Oromoo bulchuuf yookaan TPLF Oromoo qabachuuf ufuma ijaarrate malee dhaabumata Oromoo bakka bu'u miti jedhanii kaasan. Agam dhugaa. Soba. Soba tan ta'uuf maaliif tokkoffaa yeroo isa waraana jira. Waraana guddaa jira. Fuula keenya dura du'atu jira. Malee taayitaa miti tan jiru. Faayidaa miti tan jiru. Namoonni yeroo san walitti qabaman dhaaba kana hundeessan baay'een isaanii dhaabbilee biraa keessa warra turan. Walitti qabaman ijaaraman fedhii isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin uummata Oromootiif qabna jedhanii murteessan. Kanaaf TPLFitu Oromootti bituudhaaf hundeessitan jedhamu kun soba. Soba jettan. Isan TPLF caala maajoorii yeroo sanitti ODP'n opdiyoon jechuun lakkoofsaan namoota illee paarlaamaa keessa illee namni harka caalqabisanii akkasumas uummata bal'aa illee qabatanisan. Moorammoo harka caala influence godhee warri Oromiyaa bulchaa turu warri waan fedhu hojjechaa turu akka biyyaatu TPLF. Kanaafuu yoo isaan hin ijaaramin maaliif influence godhuu dadhabdan? Maaliif dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaabbata dhumarratti hundaa'e. Dargiin kufuudhaaf yeroo gabaabaa nu haafu.
muuxannoo guddaa barbaachisaa, dabballee bal'aa barbaachisaa, waraana guddaa barbaachisaa. Kanatti taanee akka dargiin kufee mootummaan ce'umsaa hundaa'etti immoo dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo abidda guddaa keessa gale. Abidda jechuun naannoon rakkoo guddaan keessa ture. Yeroo ce'umsaa Oromiyaadha. Nageenyaanis maaliinis dhaabbileen baay'eenis tan keessa ture, waraannis tan keessa adeemsifamaatii ture, isa ture. Kanaaf akka baay'ina isaatiitti, akka bal'ina uummata Oromootitti dhaabbanni Dimokiraatummaa Uummata Oromoo yeroo barbaadaa ture. Yeroo arganne waggaa 27 bulchanii waggaa 27 guutuu TPLF moo doominanti turte. Isaan eegisu yeroo argattanii dhaaballee miseensalee dabballee bal'inaan qabattanii agan gorra guffamte maqalee eeggaltu as TPLF influential waan. Yeroo waan arganneef by the way jijjiiramni nama dhufe kun akkanumaan taphaan sirbaan hin dhufne. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo of cimsaa, of ijaaraa, dargaggoota Oromiyaa keessatti barsiisaa, mana tamaarii bal'isaa, humna barateen of ijaaraa, gara fuulduraatitti jijjiirama guddaa uumuun qabeedheet itti yaadee hojjete. Akkanuma wantoonni hojjetamis miti. Itti yaadee hojjechuudhaan jijjiirama kanaaf ka'umsa ta'e. Ka'umsa san ta'e abbabbatu. Jechuun protest Oromoo protestiin hin jira waggaa afuriif hawwanni jedhee agas cufisan ammoo opiniyoon ofirruma ta'etti malee oppoos waan isin gootalee takkin agarra. Uummati Oromoo qabsaa'inaan dhumirra qabsoo jedha dabala. Kanaaf opiniyoon protestii Oromoo kanaaf yookaan jijjiirama kanaaf isiitti dur deemachuu hin dandeenna. Eeyyan. Akkamitti? Maal jechuudha humni ijaaramee jiraachuu baate protestiin duwwaan biyya jijjiiruu hin danda'u. Maal jechuudha kun fakkeenyaaf bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti 65-66 uummata Itoophiyaa keessumattuu qonnaan bulaan Itoophiyaatii fi barattoonni Itoophiyaa sirna Haayila Sillaasee gargaarchuudhaaf guutummaatti sosocho'an. Humni ijaaramee san bakka hin ga'u waan hin turreef dargiin taayitaa san qabate. Waggaa 17 sirna san caalaa hammaataa ta'e waraanaan ajjeesuudhaan biyya kana bulche. So protestiin sun humna ijaaramee barbaada. Humna ijaarame. Achi keessa rooliin oppidiyoon amma protest Oromoo haa godhamu suni. Afachu. Tan lammataa isa duwwaa jedhu hin ta'in Oromoon isarraa akka ga'an oppidiyoon barsiisee jira. Calqaba irraa kaase. Mana barumsaa ganda gandaan aanaadhaan haayiskuulii gara tokkoon hin baratinaa jedhee humni biraa hoo dammaqsu barachuu qabduu boru achi tan geessoo baratte duwwaadha jedhee humna haaraa fi dhaloota haaraa tan ijaaree dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromooti. Dhaloota qubee ijaaruu keessa karaa misoomaatiin ta'uu danda'a. Yeah, that is the politics by itself. Isaan alatti politikaan hin jiru. Humna kana qonnaan bulaa baratee ijaaru uumuu jedha. Akkasumattis humna baratee uumuu, dargaggoota baratee uumuu, hojjechuu. Kanaaf humna haaraa kana qopheessuu. Dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootis matuma isaatu humna haaraa fi humna baratee ijaaruu. Karaa kanaan dhaloota guutuu ijaaraa dhufe. Dhaloota ijaaramaatii dhufe kanatu sadarkaa tokkotti sirni kun nagahee jira jedhe. Waa wal'aasii qaba dira armatti. Eegi dhaloota ijaartan isaan dhaloota qabsoon dhufsun iyyuu baay'inaan oppidiyoonii TPLF waliin taateedha turte, manidhaan daraara turte, namoota hedduu ajjeessa turte. Sun ammoo ragaa dhaabbileen mirga namoomaatti falman cuftee ragaa baate yeroo Abiyyi Ahmad dhufe lakkoofsi namoota baay'inaan Oromoo ta'uu dubbatama. Isaan dhaloota qabsoo fi ijaartarree maaliif ijjeeftan? Oppidiyoon gisee sun. Hin ajjeesu. Hin ajjeesu. Waa'een mirga namummaa ture jira rakkoon ashabbaarii maal mirga kanaaf kana fakkaatan wanni adda addaa tan dhalachaa ture jira. Karaa wal fakkaatuun immoo kuni akka hin dhalannes
kuni akka hiikamus kuni akka sirraa'us gahee guddaa taphatee jira jechuun hin danda'amu. Fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo 2006 ati faranjiidhaan lakkooftaa ani habashaan lakkaa. Yoo sosochoonni kun jalqabamu Amboo irratti waa'ee maaster pilaanii waa'ee maalii hoo jalqabamu barataa kan kana keessa seene kan officially defend goone ani mataa kootiin wannoodhaan hedduun ta'in dhoksaadhaan hedduun ta'in miidiyaa Itoophiyaa irratti VOA irratti barataan kun rakkoo hin qabu sirriidha. Rakkoo ta'ee eduun gaafatin hiriira ba'uusaati. Kanaan alatan ta'e garuu gaafiin kun sirriidha. Even wanni inni gaafate kun sirrii waan ta'eef dhaabbachuu qaba. Maaster pilaaniinis maaliinis dhaabbachuu qaba. Yaa qaba maaster pilaanii dura waan hedduu ture beektaa. Barattoota Oromoo hedduun manidhaa turanii namni hedduun manidhaa du'e ganda keessa immoo TPLF waliin deemee ijoollee Oromoo dabarsa kenna ture OPDO. Kana amantu. OPDOdhaa hedduun ta'in namoonni OPDO Oromoo ta'an jiraachuu danda'u. Tan nus miidhan, tan baatees miidhan. Namoota summa fiddartan isa namoota akkasii. Namni dhiisne hin jiru. Beeknee namni dhiisne hin jiru. Hin jiru. Yoo fiddartan sun hin beektan akka warri yeroo fiddartan suni akka warri xalaatan beektanii. Namni sammii isaan kee taa'ee barattoota keessan obboleeyyan teessan ilmaan Oromoo hidhee yookaan daraaree yookaan ijjeessa ture hin beektan moo beekaa dhiiftan isa. No, bakka beeknetti hin dhiisne. Bakka beeknetti hin dhiisne. Bakka beeknetti tarkaanfii fudhachaa sirreessatii turre. Bakka hin beeknetti immoo hin beekne. Mee dhaabbatee OPDO uummata Oromoo biratti amma akka wanni tokko laala. Maqumsin faca'eeranii jijjiiratamuu abifaanu maqasum maaliif jijjiiran? Maqaa OPDO dhufuunini OPDOon ODP dhale ODP namni bilisiginna dhale. Ati maqaa OPDO dhaqaan akkamitti ilaalta? OPDO dullatti jedhanii gizee abaara yookaan gizee namni ceerfaa hin agarta. OPDO jaaruu keetti ceertaa? Itti nama nuwan. Eduu jiraachuu baatee tan ammaa kun dhufuu hin danda'u. Dullatti jennaan namni hundi achi keessaa dhufe. Bakka biraatiin dhalan. Waggaa 26, waggaa 25, waggaa 27 hundumtu achuma keessa ture. Achuma keessatti barate. Achuma keessatti guddate. Achuma keessatti nama ta'e. Achuma keessatti dhalate. Achuma keessatti gaggeessaa ta'e. So maqaa biraandii jijjiiruun rakkoon qabu yeroo isaa wajjiniin. Maqaa paartii akka qabaatu, maqaan isaa akka jijjiiramu, armaan isaa akka jijjiiramu godhuun anaaf rakkoon qabu. Dullatti mooftuu maal tan jiru kana garuu ani dhaga'uus hin barbaadu fudhadheetis hin beeku hin fudhadhus. Dullatti taanaan isin hundumtu dulloomadha. Achi keessatti dhalattan, isaan dhuftan, achi keessatti barattan. Achi keessatti barattan. Akkasuma achi keessatti baranne. Hataatu biti ammoo achi keessatti lubbuu nama hedduu dhabne jira. Suniifeen itti gaafatamu. Anis nan gadda. Hiriira bakka adda addaa tani hordofuudhaaf, to'achuudhaaf, beekuudhaaf namatti hin tolle waan baay'een ta'ee jira. Isaaf sababa tan ta'e wanna gidduu keenya jiru malee humna biraatii miti. Gidduu keenya wanna jiru. Oromoon gara tokkotti dhufnee, wal beeknee, wal dhageenyee, walii wajjin deemnee akkam gooneetu wanna haaraa ijaarra. Jennee waan hin deemneef wanna dhalachaa ture. Kanaaf inni sun gara fuulduraattis akka dhalan hojjechuudha. Yeroo sanis isa hojjechuudha tan gaarii ture. Malee eduu wanni ijaarame sun eduu jiraachuu baate maaltu ta'a jechuudha. Dhiibbaan uummata Oromoo dhaqqabaman to'an barbulchees keessanii suni TPLF isaanii irra dabartee goda Oromoo keessaa ilmaan Oromoo guurtee dhiibbarraan dhaqqabu waan kana jiraachuu isa beektu moo humnuun dhabdaniitti dhiiftan. Bakkeen beekuu nan qabaan. Bakka beeknu hin qabu. Bakka sirreessuudhaaf yaalii goonis hin qabu. Bakka sirreessuu hin dandeenyes immoo hin qabu. Mata dhabdan sirreessuu? Sirreessuu bakka hin dandeenye sababoonni waan jiraniif seeronni daddabanii hojiirra oolan waan jiraniif bakkee sirreessuu hin dandeenyes hin qabu. Kanaan alatti immoo oolumaan olirratti ragaa bahee bakkeen miidhaan guddaan itti ga'us jira. Kuni kana jedhame. Kanaaf wanni akkanaa kun akka hin geenye hamma dandeenye hamma hojjechuu qabnu hamma sirreessuu qabnu
sirreessuudhaaf yeroo yaalitti goone guddaadha. Malee yaada isaa yeroo itti jenne hin jiru. Mee TPLF waggoota 27 Oromoo bulchitu kanatti namootuma baay'inaan namoota isaanii security agent keessatti akkasumas fila waraanaatti namoota fi jajjabaaf fayyadamu gizee dur deebi'ee dubbatama. Kan keessa nami hedduun OPDO ijaartanii Oromoo bakka buuteen Oromoo ijaartaniyyuu akka Oromoon ta'in jedhanii maqaa fasanii kennan dhagaye. Fakkeenyaaf Siyaab Abbaduulaa miti maqaa Minaasee Walda Goorgis jedhanii gizee haasa'anfa dhagaye. Ataa Abbaduulaa bakka dhibi qabda. Oromoonni yoo jaalatanis hin jaalatu maqaa balleessuu irrattis poolitiikanyaan Oromoo gaheen isaa guddaadha. Ani gara mootummaa naannoo Oromiyaatti waan dhufu Tigreedhaan han jedhanii jiru. Akka har'aa kana sooshaal miidiyaan baay'anne waltajjiin irratti gaggeessu irratti ati Tigreedha maaliif dhufte jedhanii na gaafachaati turan. So ammaani sanyii koo amma 10tti lakkaa'uu hin danda'u. Barbaadus ani Oromoodha. Oromummaa kootiin an qabsaa'ee Oromummaa kootiin an dhufe. Hojii kootiin an proof godha jedhee tan deema. Hojii kootiin immoo proofiin godha Oromoo ta'uu. Maqaa kootiin hedduun ta'een hojii kootiin. Kanaaf hoggaa ji'a hedduun bakka hin dabarreetti eenyummaan koo proofti ta'ee jira jechuudha. Maqaan Minaasee Walda Goorgis jedhan kun eessa dhufi? Maqaan obboleessi koo naa baase, maqaa mana barumsaa. Maqaan Oromoo yeroo isaan barsiisadhaafis waan hin galleef. Maqaan abbaa koo naa baase Bajigaa Walda Goorgis, Gammadaa, Dagoo, Leencoo, Jeree jedhamu. Kanaaf Someone can ask Maqalee deemtan aan jechaa jirti. Walda Minaasee kun dhugumaa jechuudha. Atammoo Oromoo. Maal na shakkitaa ammoo. Midhaan duddabar. Waan dhibidhuun faansirra kaasan keessaa riif argise godhaaf gabbaan duulaa barnoota siviiliitii fi barnoota miilitarii illee qabaachuu yuunivarsiitii Ingiliiffaa Chaayinaa illee argachuu dhaga'e. Yeroo tokko ammoo biyya la'oo deemtee yeroo pirootestii suni keessumatti gaazexeessaan isaa tokko abbaan duula digrii isa cufaa doolariin bitatee jedhee sooshaal miidiyaa gubbaa sirra barreessatu digrii tokkollee bitattee. Ani lakki bitachuudhaaf waan rakkatu hin qabu bitachuudhaafis maallaqa hin qabu. Digrii cufte digrii feeri. Lakki maaliifi poolitika Itoophiyaa keessatti maqaa balleessuun amala waan ta'eef kana olisoo dubbatan baay'ee rakkoo hin qabu. Ani tanan of madaalu biyya kana keessatti maalan hojjette bu'aa maalan buuse kanaan of madaala malee. Sartifikeetti nanna baay'inaan biyya keessa waan jirtuu fi garuu sartifikeetti kan qaruu barnootaatiin argama. Lakki dhugaadha. Hadabar waggaa 5 Oromiyaa bulchite. Waggaa 5 Oromiyaa bulchite waan Oromiyaa hojjetame bokkuudhaan maal fa'aa hojjettu uummata Oromooti. Amma akkamitti affitee haasa'a? Haasaa dandeettirraa. Haasaa. Tokkoffaa waggaa 5 duwwaa hedduun ta'een waggaa 4 saniin dura yeroon ministeera ittisaa ture dura dhaabates ture tan jira. So dhaaba kana akka ijaaramu jaalleewwan na wajjin jiran wajjiniin waan hojjechuu qabnu hunda hojjenneerra. Ergaan Oromiyaatti dhufe immoo basically Oromiyaa ijaaru uummata Oromoo gara misoomatiin gara hawaasummaatiin gara siyaasatiin cimsuun narra jiraata jedhee tan ana duwwaa hedduun ta'an jaalleewwan yeroo san hedduun hojjenne wajjin jechuudha. Kanaaf yeroo san keessatti hojii babal'aa hojii guddaa jalqabe. Fakkeenyaaf warra keetirraa hin ka'a gammoojjirra warra horsee bulaarra horsee bulaan Oromoodhaa lafa guddaa qabateet
garuu rakkoo keessa jiraata. Kana hiikuu qabna inni bal'inaan hojjenne. Bishaan Booranaa yeroo san calqabne dhumuus baatu. Gammoojjii Baalee yeroo san calqabne dhumuus baatu. Harargee keessatti gammoojjii jiru hunda irrattuu yeroo san hojjenne. Misooma gammoojjii tan jedhamu Fantaallee dabalatee wanna haaraa biyya kana keessatti raawwatamne yeroo san raawwanne. Haaraa biyya kana keessatti raawwatame yaadamee hin beekne yeroo san raawwanne. Akkasumattis magaalli Finfinnee bal'achaatii hodeemu. Saniin dura warri anaan dura pireezidaantii ta'anii bulchan wanni sirreessuudhaaf yaalii godhan jira. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti akkaataa deemu kanaan qonnaan bulaan Oromoo buqqaatii waan deemuuf Finfinneen daangamuu akka qabdu. Daangamee immoo qonnaan bulaan hedduun buqqa'iin dhiyoo magaalatti dhiyoo ta'uu isaatiin akka fayyadamu. Godina addaa naannoo Finfinnee yeroo san ijaarre. Magaalota kanas yeroo san ijaarre. Yeroo san akka guddatan akka karaa qabatan goone. Kana bira darbee miidiyaa akka qabaatu OBN yeroo san hundeeffame. Reediyoon yeroo san hundeeffame. Yuunivarsiitii waan baay'ee babal'isne. Kaampaasonni akka Oromiyaa keessa jiraatan baay'ee hojjenne. Fakkeenyaaf Baalee Madda Walaabuu Yuunivarsiitii Ciroo irratti akka kaampaasiin jiraatu. Walisoo irratti akka kaampaasiin jiraatu. Salaan irratti akka kaampaasiin jiraatu. Everywhere akka bal'atu yuunivarsiitii reediyoo TV station miidiyaa akkasumas misooma barbaaddiyaa akkanatti irratti meeqa Boorana misooma Baaleef Boorana sunii fi Finfinnee haa fudhannu. Boorana waggaa hedduun dura bishaan jalqabsiisuu waan hedduu hojjechuu jalqabdanii suna gammaan dhumanne sun achievement kee galuu danda'a tokko kan lammeessoo Finfinneen eegii OPDOonii aangoo qabatte asii heektar 21 irra 54 babal'achuun qotee bulaan Oromoo dabili buqqa'e. Finfinnee babal'isuun keessatti Oromoon miidhamanii faayidaan isaa maal bishaan Baaleef Boorana yoo hojjetanii bishaan sun jalqabamanii uummata ittiin fayyadamu. Achievement kee galchuu dandeenya. Yaa maalni bishaan gammoojjii kun qorannaa guddaadhaan hojjeta. Qorannaa bal'aadhaan. Galmi isaatis guddaa ture. Galmi kun karaa barbaadamuun hojiirra oolle. Yaa ta'u malee Boorana keessatti gammoojjii san keessa bishaan baasanii dhuguun akka danda'amu agarsiisneerra. Saniin dura Ameerikaanonni qoratanii jiru. Bishaan achi keessaan boo'u jedhamee jira. Raashaanonni qoratanii jiru. Achi keessaan boo'u jedhamee jira. Ogeessonni keenya qoratanii bishaan achi akka jiru furoolee. Discover gootanii jirtan achi Discover goonee jirra. Baasnee jirra. Kiiloomeetirii 100 lakkaa'amu obaasnee irra. Sambooda gaggeessaan hojii jijjiiramu wanni dhaabbatee jira. Akkasumattis Baalee gubbaarrattis, Harargee gubbaarrattis, Fantaallee gubbaarrattis gaggeessaan hojii jijjiiramu wanni dhaabbatee jira. Maaliif dhaabbatee? Gaggeessitoota yeroo Sambooda dhufan gaafachuudha. Ana idoon ta'e. Garuu kun ta'e jira. Yes. Tan lammataa godinni addaa naannoo Finfinnee dhaabbachuun isaa achievementii guddaa ta'ee tana mana. Garuu jiraattota qotee bulaa buqqisuudha nam bimineedha nagamma. Lakki afachuu. Eduun dhaabbachuu baatee kana ol buqqa'a, kana ol bada, kana ol deema. Yaa ta'uuti lubbiin garam akka deemu laalaa waan turreef badii guddaas dhaluu waan danda'uuf fiduu waan danda'uuf qorannaa bal'aa soosho-ekonomik naannoo kanaa qorachuudhaan ogeessotaan dubbiin garam akka deemu sirriitti ilaaluudhaan uummata naannoo kanaatis mari'achiisuudhaan beektota naannoo kanaatis mari'achiisuudhaan warra naannoo kanaatti dhalate. Sambooda magaalota kanaa fi godina addaa uumuun dhalatee jira. Achitti eduu fixin tanaafne har'as tanatti dhagahamu. Karaa magaalotaatiin erga daangessinee booda lafti qonnaan bulaa irraa fudhatamu assumptionii jedhuun qonnaan bulaan lafa isaa waan qotatuuf jechuudha. Daangaa san guutummaatti sararra. Agarraattis sarara. Suni
cabsee deemuudhaaf karaa baneetii jira. Akka bal'atu godhee jira. Miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Gara fuulduraattis wanni sirraa qaba baay'ee jira jedhee namaan. Aduu Finfinnee biriin dabarree waan Finfinnee irra gaafii gabaabtu si gaafadha. Finfinneen Oromoon Finfinnee dirqeennaa'edha. Warri Amaaraallee iddoo tan bararaan kennaa'e. Finfinnee magaalaa eenyu itti yaadda daabba? Magaalaa Oromiyaa ta'ee ta fudhadha. Yoo Oromiyaa taate abbummasii maaliif adaammaa irra korteettanii maaliif waan iddoo adaammaa tolchitan? Barumsa keessan sun baratu oppidiyoo keessatti hangoo qabdu baay'inaan adaammaa waa godhaman. Tiibeen laf sodaattanii? Lakki sodaa miti. Irra caalaan isaa yeroo san warri akka murtaa'u qoratan magaala afaan Oromoo duwwaan keessatti dubbatamu tokko qabaachuu qabnaadha. Yaa ta'u malee hin ta'uyyuu wanni hin taaneef maaliif uummanni marachuu qaba, beekuu qaba, seenaan hin jira. Seenaa san yaadachaa uummatas mari'achiisaa, uummata wajjin walii galaa hojjetamutu irra ture. So sadarkaa tokko erga deemee booda dogongora guddaa ta'uu isaa beekuudhaan baak deebisuun danda'amee jira. Amma sana tana naman uummattoonni Itoophiyaa hundi keessa jiraatu magaalaa guddoo Itoophiyaati. Magaalaa Oromiyaa seenaan Oromiyaa keessa jiru jedhee fudhadha. Abbummaan isii ka'een nuti hin qabanne. Oromoodha. Ulfaadha. Bara bulchiinsi daangaan Oromiyaa saamamuu dubbatamaa sun keessa balbalti takkattiin Oromoon qabdu. Mooyyal balbulchiiskeetii dabarsanii suumalee kennanii jedhan. Sun ammoo booranir deddeebiin. Nami laftee mooyyal balbala Oromiyaa takkatti suumalee kenn abbaduula gammadaatis hin jedhan. Soba. Ayya. Proof godha. Boorannis hin jedhu. Ayya. Irdeddeebiin jechaa hin jedhu. Ayya. Booran hin jedhu. Booran akka hin jennes nan beeka. Irratti ol falmaa turanii. Mooyyaali magaalli tan eenyuti? Eenyuti irra caalaa keessa qubate? Karaa jedhuun deemaa dhufeet yeroo dheeraa dhufeet bakka lamatti gara tokkoon Sumaaleen bulchuutti ka'e gara tokkoon Oromoo. Yoo referendamiidhaan hundi sararamu tan Mooyyaaleetii fi gara Bordoddee bakkeen lamaan hafan. Wanni hafaniif sababni isaa ifa. Waa lama ture. Tokkoffaa filannoo dhaqqabe. Tan lammataa filannoon lamaan walirra waan hin taaneef jechuudha. Tan lammataa Oromoon baadiyyaa keessa jiraatu. Sumaaliin magaalatti gala. So haala akkasiisan keessatti seenaa laaluudhaan moo riferendamiitu fayyadaa tan jedhu irratti mari'achaatii ture. Kanaan alatti abbaan duulaa nama hin galchine, nama hin hirre, hin qubachiisne. Daangaan Oromiyaa, daangaa Oromiyaa. Agar seena beektutti Bordoddeef Mooyyal lafa Oromiyaa moo lafa Sumaleetiin beektu? Lafa Oromooti. Lafa Oromoo. Sumaleef Oromoo wanni lamaan maaliif gochuun barbaachisa? Nu hoo bira geenyu bar garriin galee lafa Mooyyaalee duwwaa hedduun ta'in eelota seenaa Oromootiin Booranaatiin beekamu hundarra qubatee jira. Kanaaf uummata qubate irra geenye malee uummata alaaf inni hin qubachiisne bakka biraatiif inni hin qubachiisne. Weerar daangaa dhaabsisuu Mooyyaaleen haree. Weerar daangaatii miti sun namni lafa keessa seenee qubatu atiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Sun bar yeroo dheeraadha. Waan duratti deebisuuf Mooyyaaliin bara bulchiinseetillee waladhatu. Waraana hin deebisnu bar. Uummata kana walitti finneet mari'achiisuudhaan karaa qabsiisna malee uummata waliin jiraate waraanaan hin deebisnu. Kanaaf ati Mooyyaaleen gurgurre. Hin gurgurre. Kada barru filannoo dhumna. Filannoo tokko irratti obokko waliin filannoo dhiyaatanii siifaaf Juunaddiin Saaddoo Itaayyaa irratti sagalee uummata guutuu hattanii jedhan. Hattanii? Hattanii jedhanii saamtanii jedhan. Nu jala hatameetu mo'atamne. Isan jalatanii. Anyway, hatamu adiisu hin mo'atamne. Mo'atamtan? Agamiif agamii mo'atamtan? Beeku. Yaadadhu. Duub deebitanii sanumaan moo'ee paarlama seenu. Hin gaafanne. Paarlama seente barsuunati. Oromiyaan deemu. Juunaddiin paarlamaa seenee ani gara Oromiyaa tan deeme. Oboo kurra garuu yaa'u nyaatamtanii Itaayyaa irratti. Nyaatamtanii jirtan isa. Dura nyaatamneet lammata himanneet
boordi filannoo akka lammata filannoo sun ta'u koree dhaabee qulqulleessee murteesse. Mootummaa keessanii filannoo sun godha akkamiin oppoziishiniin filannoo sanatu dandeetti. Filannoo 97 bar filannoo bilisaa dimokiraatawaa hundumtu bilisa ta'etti deemu jedhee tan fudhadha. Sun callaatti bilisa taanoo filannoo nama kum lamaa maaliif? Hundu ana akkas ta'u fudhadha. Filannoo cufti bilisa taabba baduu. Hannaan hin goone. Hattu baay'ee hin jirra bar. Hannaan yoon godhini. Hattu baay'ee. Biyyi tan keessa jalqabaa fi dhibbi keessa dhibbi paarlamaa mootii bitta paarlamaa keessanii. Nama hate hunda hin jirra. Achi miti dubbiin tan jiru maal seeta. Gara fuulduraatiif akka barnoota ta'u an tan agarra. Akka nama keessa tureeti. Paartileen cimuu qabu. Paartileen oppositionii cimuu qabu. Akka cimanis haalli mijaa ofii qaba. Filannoo keessa hoo seenanis cimanii poolisii ofii akkanumaan nu biratti hin baratame anis mo'achuudhaaf sin arrabsa malee bakka kee bu'ee wannan uummataaf hojjedhu ibsuu hin danda'u. Isan gaafas ammoo akka observer group illee ettutti akka qaamii ala dhufe illee raga ba'utti filannoo uumamaan guurrattan jedhan. Filannoo Itoophiyaa jechuu danda'a. Election jedhama. Jechuu danda'a. Garuu atini filannoo bilisetta. Bilisan jedha. Dhibbi keessa dhibba akkamiin fidan filannoo uummata kutaa lamattuu dhibbi fiduun hin jirtu. Gaafachuu ammas hafachu. Kuni rakkoo qabaachuu danda'a. Maaliif seeta? Opinion baddaadhaan madakaatetti nama isaa ijaaree jira. Ijaarsaan deemu. Okay? Dhiyaatee jira. So wanna gurmaa'e kanaan waan deemuuf deebi'ee hollaalu it was very difficult as keessatti mo'achuudhaaf gara fuulduraattis tan gargaaru. Tokkoffaa boordi filannoo bilisa ta'uu qaba. Waan hundarraa'u tan lammataa qaamoleen dorgommiidhaaf dhiyaatan wannoodhaa ol abaaruudhaa ol poolisii isaanii wanna uummataaf hojjetan san karaa gurmaa'een uummataaf dhiyeessuu qabu. Amma nu biratti hin baratame ol abaaruudha. Isaniin tarree gidee suni akkuma namni cufti beekutti paartileen oppoziishinii kun yeroo siin baatee kampeen goot maani godhan tokkoffaa miidiyaa kabareejinu sa'aatiin isan kennitaniif muraasa lamaffaa dammoo deeggartoota isaanii hin hidhanii waan hedduu jira. Garuu free and fair akkuma taa'etti amantaa jechuudha. Ulfaan hadabaru. Dhuma irratti Abdi Mallas Zeenaayi dhimmoota si godhe ati yeroo sun ammoo Oromiyaa irratti jabduu jaalatamte turte fudhatama gaarii argatte turte. Sababii Mallas Zeenaayi abba duulaan gurra kaaseef tokkoyyuu in sodaatee warra jira Oromiyaa fonqolchedhanii fonqolchuu yaadde beekta. Ana natti ni mamne akkas jedhame misunderstanding inoo jiraate hin beeku oduun an nagaa miidiyaan erga dhaabbatee erga kana ta'e itti aansee Oromiyaa bilisa hoo jedhe hoo eessatti dhaabbataa jedhanii shakkuun akka ture booda dhagayetan jira. Dhaamu kan keessum keessatti oppidiyoonu warri Tigiree gargaaruufaat dubbatama. TPLF gargaaruuf dubbatama. Oppidiyoon dabarsitee gaafas akka taatuuf gahee taphattiin jirti. Sana mormatteetti na waakkatte yookaan na ganteetti qabda. Nu keessatti guutee jira mul'ata. Maqaa warra dha'uu dandeenya. Maal hojii godha? Kadabaru. Dhuftanii yeroo dhiyoo keessaa bultum dhiyoo hamma qabsoon jijjiiramii kun dhufuuf gaheetti rizaayin gootee deebitee fulumsuun eegii uummataaf gootee duubaan gosutti deebitee sababii akka haaftetti miidiyaaleen hedduun akka koot godhaniitti bakka intarestii dhabee jira paartii kan kee turu fedhiinsa kiyyan eegamnetti waa haaftee turte aduu kun turin garangoo deebite. Sabab gadhiiftee fi uummatatti immoo malee sabab deebiteetti uummatatti nimne tokkoffaan kan lamaffaa dammoo ruumor sokaan oduun biikee sabaatu korraapshinii wal qabsiisanii sodaachisanii hin jedhan. Korraapshinii nuuf sodaadhaa? Sodaadhu. Ani yeroon taayitaarra taa'ee hojjedhe haga har'aatitti sammuu qulqulluudhaan harka qulqulluudhaan laphee qulqulluudhaan hojjedhe. So ani sodaa tokko hin qabu. Kanaafan asan jiraadha
asittan du'a. Maatiin kootisaas jiru. Ijoolleen kootisaas jiru. Carraanan qaba barsiisuudhaaf baasuudhaaf hin baasu. Asan jiraadha. Uummata kana namana uummata kana wajjin hin jiraadha. Kanaaf wanna na gaafatoo jiraate uummanni kun akka na gaafatu kabajaan na jiraachise immoo akka hin jiraadhuun beeka. Kanaaf kan ajandaa keessaa baase. Sodaa kanan qabu. Gaazexaa wayii tokkotti akka Addis Forjuun amma waan korraapshinii wal qabsiisee sababni deebi'ee fi TPLF korraapshiniin sosodaachiftan booda deebiftee waan jedhan kaasee soba. Lakki soba. Ayya. Soba. Tan lammataa gallakkisuun koo sirriidha. Tanan gallakkiseef uummanni buqa'aa jira. Paartiin dhageettii dhabdeerti. Haala akkanaa kana keessatti taayitaa qabatanii turuun waan hin barbaachisneef. Jettee baate. Adojiin guutiin ammoo deebitee gizee sun ammoo abiyyilee nan goon qaban. Afachuka. Kana erga ta'ee booda waa hundumtu jijjiirame. Iddoon ani qabus nan beeka. Wannaan ani godhuu danda'us nan beeka. Maal jijjiiruu akka hin danda'us nan beeka. Sanboota irratti gaafiin keenya gaafiin ani kaase gaafiin paartii koo kaase hundumtu waltajjii irratti dhiyaate diskas goon. Okay. Hin hiiknaa olii naa hiiknoo inni olii galle. Loltuu irratti ajajan guddaan qabu. Dhimma seekuutii irratti ama ajajan guddaan qabu. Nuyi tan qabnu uummata duwwaadha. Eni akshiniin hundumtu hiniinaa kana goonaa baay'ee jedha. So balaan akkasii sunoo dhufe immoo uummanni duubal'aadha. Taa'ee tallaalu hin jiru. Oromoon taa'ee ilaalu hin jiru. Dargaggeessi Oromoo taa'ee ilaalu hin jiru. Du'aati kana eeyyamuun nurra hin jiraatu. So isa gooteet. Kanaafuu fedhii ati kompromaayi dhiyeessitetti deebii argachuuf. Already deebii argatee jira. Deebii santu kanaan nu ga'e. Ulfaan kada barru emergency of statein dhumirratti mootummaa wayyaanee Oromoon lubbuu keessa baafnaanii labsii yeroo muddama labsuuf murteesse. Ati yeroo sunitti afyaa'ii mammarii bakka bu'oota uummata turte. Miseensi mammarii bakka bu'oota uummata hedduun Oromoo emergency of state yookaan labsii yeroo muddama sun hin morman. Lakkoofsi wayii wanni sun kuftee 346 yookaan 395 jettee waa murteessiti. Sun ammoo dubbi kaaftee ETV irrallee dhiifama gaafataa jirti dogongora qubee. Gaafasi lakkoofsi edamsuun 346 moo 395. Ani gaggeessadha. Ekspertoota lakkaa'asantu dogongoree dubbachuu hin danda'u. Isaanitti dubbii dabarsuu waan irra hin jiraanneef. Lakkoofsi sirriidha, riikardiidha, tan beekamu. Isa san ofii kootiif dhiifama fudhadha. Isaantu na dogongorsiise jechuun personaalii hin danda'u hin godhu. Malee akkaataatti lakkaa'an malee lakkoofsi dogongora waan qabuuf miti. Riikardiidha. Gaafas emergency hin darbee jechuudha. Darbee jira. Emergency state of emergency sun akka hin taane bara anaa ol tan morme hin jiru. Waltajjii adda irratti. Harka baaftee jirta akka. Anaa ol afachu. Dura waltajjii paartii irratti anaa ol tan morme hin jiru. Ta'uun qabu. Tasgabboofnee ilaallu. Yeroo nuu kennaa. Hin ta'u. Akkas godhurra karaa nagaatiin dubbii kanaa fidnu. Tan duraatis madaa uumee jira. Madaan lammataa akkan uumamne jedhee anaa ol waltajjii san irratti tan morme hin jiru. Even okay guyyaa 15 nu kennaati hin tasgabbeessina. Guyyaa 15 sanoo argan tasgabbeessuun keenyaaf balballi hunduu cufame. Finfinneen akkanatti marfamte. Taatisi. Kanaaf OPDO'n yeroo san anas dabalatee wanno keessa seenne maali? Wanna keessan baane tokko keessa. Asiin biyyi cufamee jira. Asiin nuyi ta'uun qabu enneen mormaa jira. So ummata dhageessisnee dhaabatii jechuu hin dandeenye. Asiin jara kanas warra nu wajjin hojjetanis dhageessisnee hojjechuu hin dandeenye. So isa dhumaati. San booda gaggeessitoonni paartii hundumtuu dhufanii akka mari'atan akka mari'achiisan godhan. Mari'achiisanii irratti olii galan tan morman jiru almost majority fudhatee tan ta'e. So akka kootitti ammoo na darbe haasofname seenaa hojjechuuf miti. Okay? Seenaa darbe haasofna. Seenaa galmeessuufis miti. Already darbee jira. Akka koo akka hin taane tan morme hin jiru. Garuu immoo
akka afayaa'itti waltajjii dhiisee dheeffummoo hin danda'u. Kanaaf malee atanii dogongoraa tumtu qoleen jiru. Ayyee mee EPRDF yookaan mootummaan Adwaayii waggaa 27 biyyi bulchuun inni mootummaa haqaa jettumoo mootummaa diktaatar jettee yaaddati. Haqaan jedha. Akkamiin haqa ta'uu danda'a? Yoo haqa hataa taate mootummaan dhiifama gaafatee jira balleessan hojjeteef dabeetti hojjechuu amanee jira. Kanaaf riiformiin barbaachisa. Maaliin haqa jechuun poolisii isaa, istiraateejii isaa, maali isaa biyya kana Strategi sun jiru olan turre abba badula. Gaafii calqaba na gaafatte deebistee na gaafatta. Of keessatti of jijjiiruu hin dandeenye. Of keessatti hawaasa guddachaatti dhufe kana gaggeessuu hin dandeenye. Hawaasa guddachaatti dhufe kana fedhii hawaasa guddachaatti dhufe kana gaggeessuu waan hin dandeenyeef bakkuma jiru sanitti waan tureef waa hundi bade. Waa hundi bade. Kara diinagdeetiin wanni jijjiiramuu qabu baay'ee ture. Gara siyaasatiin wanni jijjiiramuu qabu baay'ee ture. Gara dimokiraasiitiin wanni guddachuu qabu baay'ee ture. Dimokiraasiin mataa isaatiin importiin godhamu biyya keessatti guddista teekinooloojii miti. So isarratti dimokiraatik institution akka ijaaraman godhuu gubbaa irratti cimsuu gubbaa irratti hawaasni akka guddatu kana keessatti participate akka godhu gubbaa irratti civic society'n bilisa ta'an paartii jalaa tambaan akka ijaaraman godhuu irratti paartileen oppositionii bal'inaan biyyatti akka deebi'an akka ijaaraman godhuu gubbaa irratti kanaaf kana tafakkaatan hin taane kana irratti dabalamee justice seera dhabaatii dhufu. Reformiin continuous ta'e waan hin godhamneef rakkinni sun dhalate. Kanaaf EPRDF of qorateet rakkoo keessa galuusa lafa kaa'e. Rakkoo kana jijjiiruu qabna jedheet teessisee jechuudha. Kanaafuu rakkoo suniini lubbuun nama hedduu baddee dhiibbaan hedduun dhaqqabee ture. Namooti sun keessa dhiibamanii madaan hin jiran. Madabar mootummaa Adwaayii ta'eef TPLF qabdi moo walumaan responsibility fudhatte san OPDO? OPDO TPLF duwwaa miti. Every tanga geessoo hundumtu responsibility qabadee ta fudhadha. Kanaafuu TPLF callaa wanni kun qabni jirtu jechuudha. Ayyee warra crisis uumsuun jijjiiruu qaban jettee yaaddu mootummaan reformii guyyaa dhufe reformii dhufe keessa wanni hedduun jijjiiramta jirti akka dila addunyaatti jechuudha. Biyyi keessa gammalalee rakkoon hin jirti. Rakkoo tanaaf gammaattu miseensota OPDO rakkoo uumuu jira warra hin jira. Inni amantaa waan sunti. Ammaan miseensa waan hin taaneef. Amma onna jiru ofii kootiif madaalee kanatu jijjiiree kanatu godhee jechuun danda'u. Ariifanni haasaa dabala. Abiy Ahmadi sitti garam fideedhani duraanii paartii Amaara takkee dhihee dinkee jiraa jedhan sitti Oromoo fideedhan dhugaa wanni kun. Soba. Abiy calqaba irraa kaasee OPDO keessa ture. Kanaafuu Amaara irraan dhufu. Amaara irraan dhufu. Kada barruuti. Ati na gammaatti mootummaa Abiy Ahmad kanaa fi zammaan biyaanze kaamera nam dudduuba Abiy gargaaruu jedhan. Advaayizarii isa guddaa jedhan. Kasuma. Miti. Ani akka nama tokkootitti hoggaa Jimma irrattan paartii keessaa bahe. Amma miseensa paartii miti. Akka abbaa qabuun gorsitu? Miseensa ODPs miti. Miseensa paartii haaraas miti. Ani nama bilisa uummata miliyoona 100 keessaa tokko. Akkuma kiyyachuu? Akkuma kiyya. Kan keessammaa aalii nageenyaa akka biyya addunyaatti akka dila addunyaatti fudhatama guddaa argatee jira. Biyyi kee rakkoo jira. Rakkoon tun waan sodaachiftu fakkaatti fuulduraatti. Akkamitti ilaalta? Coomsi hamaadha mataa isaati. Tiraanzishinii keessa jira. Coomsi kun wanna ukkaamame tokko baname. Kanaaf dimokiraasii exercise gochuutu jira. Paartileen ala turan galanii jiru. As keessatti isaan hundeeffaman baay'eedha. Kunis of jijjiiraa jira. Waan baay'eetu mul'achaati jira. Dinagdee irrattis jijjiiramni mul'achaati jira. Riformiin. Dimokiraasii irrattis kaan irrattis mul'achaati jira. Halli kun anaaf positively gara haraatti jijjiirama jedhee tanama. Karaa waqtii qabdaa jechuudha. Hin jijjiirama. Uummanni kun of gargaaree gaggeessitoota biyya gaggeessaa jiran wajjinis wal hubatee wal gargaaree paartileen biyya keessa jiran hundumtuu
biyya waan ta'eef tan itti dorgoman. Uummata waan ta'eef tan dorgomaniif. Kana yaada keessa galchanii ol gargaaranii of gargaaranii gara fuulduraatti hin ce'an jedhee tanama. Mee ijoollee jijjiirama tan baay'inaan hedduu as gugurdisu dhageenne muummichi ministeera Abiy Ahmed illee dhiyeenyaan beektaa inni yaa namoonni tokko tokko Abiy Ahmed sabboonummaa Oromoo hin qabu jedhanii maal irra beektu waan kana. Ani durii isaa sabboonaa ta'uu isaan tan beeka. Oromoodhaaf qabsaa'uu isaa Oromoo wajjin turuu isaa tan beeka. OPDO keessa turuu isaa tan beeka. Kanaafuu sabboonaa jechuudha. Lama Magarsaatiif Abiy Ahmed wal dhabuu dhageenne dhiyoo taane. Akka jaarsaa waan qabanii duraan siin gaa maaltu jira? Akka abbaatti waan sitti mayi. Homanattiin waliin hojjetu, waliin qabsaa'uu, waliin turanii, michuudha, jannoo tokko qabanii. Waggoota 40 politika keetti turumatti miti. Nama gammaatti abbaan duula tan na tolchee jedhanii qubsi qaban. Yookaan balleessa xiyyaa bulcha keessatti uummata Oromoo waan tolchuu fi narra eegame hin tolchine kanaafuu kan dhiifamu gaafadhu waan jettu qabaatti jechuu dandeetta. Dhiifamu uummata ofii. Beekta jireenya kee keessatti waan gaariin hojjedheetti hojjetta. Hoo bulchitummoo hoo hojjettummoo dogongora achi keessatti hin dhabama jechuuti. Uummata irratti miti uummata bulchiisa uummataa miti. Maatii kee maatii dhuunfaa irrattu gad deebitee hoo laaltu bakka itti dogongortu qabda. Kanaaf uummanni Itoophiyaatis ta'ee uummanni lamaaniif hojjedhee waan hin tureef. Uummanni Oromootis qalbii kootii fi fedhii nan hojjedheef sallaalee tana mana. Malee dogongora asiif achitti raawwatamte san duwwaa lakkaa'ee nama. Kanaaf asiif achitti dogongora jiraachuu danda'a isaaf dhiifama. Naa godhees jedhee tana mana. Ayyee yaayyuu fitan ababbaan duulaan maan tanaa waan cuuf keessa yaayyuu boqote. Amta sooramallee baatee jirtu. Yaa jaartee sii xiqqoo boqsanya fakkaattaa qabda. Ani jaaru. Maalinni ani jechoota tokko tokko hin jaaladhu. Afaan Amaariffaan xurataa jedhama. Afaan Oromootiin soorama jedhama. Ani akka namni sooru hin barbaadu. Namni akkana xoorus hin barbaadu. Tan afaan Faranjii santu natti tola. Retirement. So nan jijjiire. Iddoo koo hojii koo itti gaafatamummaa koo. Kanaaf ammas uummataaf wanna bal'aan hojjedha. Siyaasaan ala ta'ee waan bal'aa uummataaf hojjedhu hin qabu. Isa nan hojjedha jechuudha. Kanaan dulloomne hin dulloomu. Yaa fitan. Fitatte? Daawwattoota keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiif deebiin qondaan mootummaa duraanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Afyaayii Mammarii bakka bu'oota uummataa Jeneraal Waraanaa Abbaa OPDO guddaa Abba Baduula Gammadaa waliin goon kan fakkaatu. Waan nu daawwattaniif galata qabdu geessi kaameraa kiyyaa Maammadee Ebbisoot ani immoo guyyoo waaroo Bajirmaatti isa waliin ture torbaan keessummaa dhibii qabaannee turnaa agarsiisu ulfaadha.